Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Dubboo Caalaati. Har'aa akkuma mata duree irratti argitan kana akkamittiin ilkaan keenya ilkaan keelloo ta'e yookaan immoo ilkaan adii hin taane bifa salphaa ta'een otoo mana yaalaan deemin waan mana keessa jiruun waan mana nama kamiitittuu salphaatti argamuun waan gatiin isaa xinnaa ta'een akkamittiin ilkaan keenya addeeffannaa kan jedhu isinitti mul'ifan dhufee. Kanaaf isinis warri YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan jalqabaa. Akkasumas immoo viidiyoo keenya kana dhuma irratti yoo jaallattan like godhaa. Gaaffii biraallee yoo qabaattan kommentii jalatti nuu barreessaa. Egaa gara mata duree har'a qabadhee dhufeetitti yeroo deebi'u egaa namni kamiyyuu ilkaansaa yookaan immoo seeqni isaa yookaan immoo smiling isa faranjiin jettu sun smilingiin isaa akka bareedu ni barbaada. Namni isaan hin barbaanne hin jiru. Because fagagtaan paartii communication yookaan immoo paartii waliigalteeti. Kanaaf namni kamiyyuu isaan hin barbaada jechuudha. So mee namni tokko akkamittiin salphaatti ilkaansaa addeessuu danda'a? Waan manatti argamu zijimbil, soogiddaa fi loomii yookaan immoo juusii loomii fayyadamee akkamittiin namni kun ilkaansaa addeessuu danda'a an jedhuun isinitti agarsiisuu dhufe har'aa. Akkamitti namni tokko ilkaansaa akka addeeffatu ammayyuu kutaaxaan irratti ammoo mata duree biraa qabadhee nan dhufaa har'aaf. So egaa ilkaan keenya karaa baay'eedhaan addeessuun kan danda'amurree ta'uu har'a kanaan isin jalqaba irratti gingarii yookaan immoo zijibbila firee tokko ni qopheeffannaa. Zijimbilli by the way ilkaan addeessuu irratti dabalatee even anti-inflammatory effect waan qabuu fi foolii badaa afaaniitirree akka sirratu ni taasisaa jechuudha. Ilkaan addeessutti dabalataan fooliin badaa ilkaaniitirree yookaan fooliin badaa afaaniitirree akka badu wantoota godhan keessaa tokkodha. Kana malees immoo gingeriin faayidaa hedduu qaba fayyaa keenyattirree. Isa san yeroo biraa isinittan himaa faayidaa gingeriin fayyaa keenyaaf qabu isinittan himaa. Har'aaf haala kanaan zijibbila tokkicha keessan murtanii xixiqqeessitanii murtanii achii booda yoo danda'ame daakameetoo qophaa'uu qabaa. Achii booda maaltu dhufaa? Soogidda ni dhufaa. Kuni zijibbila daakameedha jechuudha. Zijibbila daakamee mala mataa keessaniitiin zijibbila san daakkattanii qopheeffattu. Sirriitti waliin geessaniitti qopheeffattu jechuudha. Achii booda soogidda. Kun immoo soogidda finnee raawwanneet soogidda maankaa walakkaadhaa gadi tokko arfaffaa maankaa cuunfaa zijimbilaa sanitti dabalaa jechuudha. San sirriitti waliin geenye booda immoo maal finnaa? Saamunaa ilkaanii finnaa. Saamunaa ilkaanii naannoo marsaa tokko naannoo maankaa tokkotti kan siqu tuspeestii yookaan immoo rigaa ilkaanii kan saamunaa ilkaanii kan isa herbaalisan cuunfaa kanatti gadi dabalaa jechuudha. Cuunfaa dura waliin makame kanatti gadi daballeetoo haala kanaan irra deddeebinee waliin maknaa jechuudha. Akka sirriitti wal gahu mix goona jechuudha irra deddeebinee. Kana yoo goonu baay'ee dhumarra boodarra sanittan himaa limaniin yookaan immoo cuunfaan loomii inamilii ala ilkaan irratti cuunfaan loomiitti soogiddis dhiibbaa waan qabuuf sa'aatii dheeraa irra turamuu qabu. Daqiiqaa 5 ol caala turamuu hin qabu. Isa kana hubannoo keessa galchuu barbaachisa. Cuunfaa loomii finneet loomii haala kanaan walakkaa ishee itti cuuffinaa jechuudha. Loomii itti cuuffinee raawwanneet bifa kanaan peestii isaa qopheessinaa jechuudha. Peestii isaa qopheessinee amma bifa kanaan akka tuuspeestiitti qophaa'ee jira jechuudha. Egaa isa kana haala kanaan qophaa'ee jira. Kanaaf isa kana amma akkamitti itti fayyadamna? Daqiiqaa 3 haga 5tiif rigna ilkaan keenyatti torbanitti yeroo 2 hanga 3 usually yeroo 3 torbanitti waan kana qopheessinee yooriin garuu immoo daqiiqaa 5 ol tursiisuu hin qabnu jechuudha. Ilkaan keenya sababni isaas inamilii yookaan immoo kabarii alaa ilkaaniitti irratti dhiibbaa waan qabaatuuf soogiddi yeroo dheeraadhaaf ture
yeroo dheeraa irra tursiisuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan haala salphaa ta'een ilkaan keenya mana keenya teenyee addeessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isinis viidiyoo keenya yoo jaalattan laayik godhaa, yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa.